Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soof Maraabbi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabachaa viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu iccitii Telegiraama irratti argaman lama isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa Telegiraamni sooshaal miidiyaa itti fayyadamnu keessaa isa tokkodha. Egaa Telegiraamatti fayyadamtanii immoo wantoota itti fayyadamuu dandeessanii fi faayidaa guddaa irraa argachuu dandeessan lama isiniif qabadhee dhufee jira. Iccitii Telegiraama keessatti argamu kanarraa isinitti agarsiisu kun namoonni baay'een hin beekanii itti fayyadamaa hin jiranii garuu faayidaa bal'aa qaba. So akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Ani mu'eedha chaanaala kan koo Soof Maraabbi irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification ol irra gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa viidiyoo kan like share gochuudhaan eegalaadha. Gara barnoota keenyaatti ceena. Akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti iccitii Telegiraama keessatti argamu kan faayidaa guddaa qaban lamadha kan isiniif qabadhee dhufe. Egaa iccitiin kun faayidaa guddaa qaba. Faayidaa isaa tokkoffaa irratti suuraa barbaadan daawunlood gochuudhaaf isin gargaara. Akkuma Facebook irra daawunlood gootan suuraa adda addaa akkanumallee biroozaroota adda addaa kan akka Google Chrome websaayitoota adda addaa irra suuraa nama barbaadanii akkaataa ittiin Telegiraama keessan qofatti fayyadamtanii daawunlood gochuu ittiin dandeessanidha. Lammaffaa immoo viidiyoo barbaadan Telegiraama keessan qofatti fayyadamtanii akkaataa ittiin daawwachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti iccitii Telegiraama keessatti argamu kan faayidaa guddaa qaban lamadha kan isinitti agarsiisu. Tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu suuraa barbaadan Telegiraama keessanirraa akkaataa ittiin buufachuu dandeessanidha. Suuraa namoota beekamoo isin jaalattanii suuraa barbaadan jechuudha. Telegiraama keessanirraa buufachuu ni dandeessu. Akkuma Facebook irraa suuraa adda addaa buufattan akkanumallee websaayitoota adda addaa biroozaroota adda addaa irraa suuraa adda addaa sarchii gootanii ittiin buufattan Telegiraama keessanirratti illee sarchii gootanii suuraa barbaadan buufachuu ni dandeessanii. Fiichara kana Telegiraamni amma nuuf fidee jira. Garuu kana gochuudhaaf Telegiraama keessan Play Store irra seenaatii upgrade godhaa. Erga gootanii booda dhaggeeffattoota kan koo akkaataa ittiin suuraa nama barbaadanii daawunlood gochuu ittiin dandeessan isinitti agarsiisu. Egaa suuraa daawunlood gootan san direct nama barbaadaniif illee erguu ni dandeessu jechuudha. Akkuma meseejiitti nama barbaadaniif erguu ni dandeessu. Fakkeenyaaf Telegiraama keessan seentu nama barbaadan fakkeenyaaf nama tokko filadhuu dhaggeeffattoota kan koo fakkeenyaaf nama barbaadanii erguu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf nama kanarratti sarchi gochuu nan barbaada. Egaa bakkuma nama meseejiitti barreessitan yookaan nama barbaadaniif suuraa barbaadan tokko yookaan daawunlood gochuu barbaadan akkaawuntii keessan irratti ta'uu danda'a meseejii mara seentan jechuudha. Ergasii immoo barreeffama aan iskiriinii irratti isiniif barreessu kana wal qabsiiftanii barreessitanii aateettanii ergasii piikeettanii barreessitan. Argaa jirtanii piikeettanii barreessitan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii akkanarraa siixanii ergasii immoo suuraa nama barbaadanii sarchi gootan fakkeenyaaf kanaa caalu sarchaa goonu. Egaa haala kanaan barreessitan jechuudha. Piikee ergeettanii booda ispeesii kennatanii ergasii haa caalu jettanii barreessitan. Akkuma asirratti argartan suuraan haa caalu hundi isaa bal'inaan asirratti argama jechuudha. Suuraa kanneen kan kumaatamaan lakkaa'aman asirratti argama. Kanneen keessaa kan barbaadan filatanii daawunlood gochuu ni dandeessan jechuudha. Akkuma Facebook irraa buufattan akkanumallee Google Chrome irraa buufattan biroozaroota adda addaa websaayitoota adda addaa irraa buufattan asirraas salphamatti suuraa nama barbaadanii buufachuu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu barbaadu kanaadha. Fakkeenyaaf suuraa caalu tokko buusee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf suuraa kana filadhee jira. Isarratti kilik gootanii ergasii akkuma asirratti argartan mallattoo raayitii asitti argamti ishee irratti kilik gootanii ergasii direct nama kanaaf ergitan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo amma fakkeenyaaf namni kun hiriyyaa kan kooti bakka meseejii itti nama ergitan irratti wanta kana kan hojjedhe ergasii suuraa kana direct nama saniif erguu ni dandeessan. Gara bilbila keessanitti daawunlood gochuu barbaadan immoo suuraa kana irratti kilik gootanii sarara sadii kana kilik gootan ergasii immoo save to gallery kan jedhu kana kilik gochuudhaan gara gallery keessanitti save godhachuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf kan nama biraas isinitti agarsiisu direct nama barbaadaniif suuraa nama barbaadanii tokko erguu ni dandeessanii yookaan buufachuus ni dandeessan. Fakkeenyaaf kan Jawaar Mohammad isinitti agarsiisu aateettan jalqaba irratti ergasii immoo piikeettan wal qabsiiftanii jechuudha. Ispeesii kennitanii fi ergasii immoo Jawaar Mohammad jettan. Egaa akkuma asirratti argartan suuraa isaa kumaatamaan argachuu ni dandeessanii. Ergasii immoo bifuma amma duratti isinitti agarsiise kanaan buufachuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf kan nama biraas isinitti agarsiisu Dr. Abiy Ahmad. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argartan kan Dr. Abiy Ahmad illee haala kanaan isin dhufa. Kanneen akka barbaadanitti jechuudha daawunlood gochuudhaan gara bilbila keessanitti buufachuu ni dandeessan. Akkanumallee nama barbaadaniif erguu ni dandeessanii. Egaa suuraa barbaadan irratti kilik gootanii ergasii raayiteettanii nama saniif direct erguu ni dandeessanii yookaan immoo asirratti bakka kana tuquudhaan sarara sadii kana tuqxanii ergasii immoo save to gallery gochuudhaan gara bilbila keessanitti buufachuu ni dandeessanii. Egaa steeppii nama isinitti agarsiise kanaan suuraa nama barbaadanii Telegiraama keessan qofatti fayyadamtanii sarchii gochuudhaan buufachuu ni dandeessan. Nama barbaadaniif erguu ni dandeessan. Lammaffaa irratti kan isinitti agarsiisu iccitii Telegiraama keessatti argamuu fi kan faayidaa guddaa isiniif kennu. Lammaffaan immoo Telegiraama keessan irratti nama barbaadaniif viidiyoo tokko nama barbaadaniif erguu akkaataa ittiin dandeessan yookaan immoo
video san direct download gochuu akkaataa dandeessan akkanumallee yookaan immoo video san direct akkuma YouTube jechuudha YouTube irratti daawwattan Facebook irratti video barbaadan daawwattan akkaataa ittiin daawwachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Kana gochuudhaaf Telegram irra seentu. Egaa bakkuma message itti nama ergitan kana irra seentu akkuma duratti kanatti jechuudha stepin isaa. Ergasii immoo aatettanii akka screen irratti isiniif barreesse kana barreessitanii YouTube jettanii barreessitan. Screen irratti isiniif barreesse jira YouTube jettanii barreessitanii ergasii irra siitan. Ergasii immoo video nama daawwachuu barbaadanii asirratti search gootan maqaa isaa barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf nama sirba keessaa kan Shukrii Jamaal isinitti agarsiisu isin kan barbaadan search gochuu ni dandeessanii. Akkuma asirratti argartan videoon Shukrii Jamaal asirratti dhufee jira. Akkuma asirratti argartan Shukrii Jamaal kan dhiyoo kana galakkiseedha. Ammuma ka jedhudha. Video kana daawwachuu ni dandeessan. Shukrii Jamaal ani sumaafan jedhee kan ganaan dura sirbeessa asirratti argama. Egaa akkuma asirratti argartan baay'eetu jira kanneen keessaa filachuu ni dandeessanii. Shukrii Jamaal jedhee asirratti illee godaanis akka jedhu jira. So salphamatti an video kana akkamitti daawwachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu yookaan immoo nama barbaadaniif akkaataa ittiin erguu dandeessan yookaan immoo download akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Video kana irratti jechuudha. Video filattan irratti kilik gootan. Ergasii bifa kanaan isin dhufa mallattoo download kana kilik gootanii. Egaa asuma irratti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo barreeffamni asirratti argama. Asuma irratti maal gootanii bakkuma video ittiin taphasiifteen kana irratti kilik gootan jechuudha. Bakkuma kana irratti akkuma asirratti argartan search gochuu irratti argama. Egaa akkuma asirratti argartan Shukrii Jamaali videoon jechuudha. Ammuma kan jedhe kan dhiyoo kana sirbeedha. Akkuma asirratti argartan sagalee wanni balleesseef copyright waan itti erguu fi videoon kana fakkaata isin sagalee itti dabaluudhaan dhaggeeffachuu ni dandeessu. So isinuma dhageessisuudhaaf dhaggeeffattoota kan koo video kana asirratti daawwachuu ni dandeessan yookaan immoo download gochuu barbaadan asirra sadii kanaan tuuxanii open in ka jedhu jira isarratti kilik gootanii. Ergasii gara YouTube isin geessa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo buufachuu barbaadan sirba kana jechuudha. Akkuma kanaan dura YouTube irraa ittiin buufattan jechuudha. Appoota adda addaatti fayyadamtanii buufachuu ni dandeessanii. Mallattoo sheerii kanatti fayyadamtanii appoota muuziqaa adda addaa viidiyoo adda addaa ittiin buufattanii fayyadamtanii salphamatti Telegram keessanitti fayyadamuudhaan buufachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii. Egaa dhaggeeffattoota kan koo bifa nama isinitti agarsiise kanaan suuraa nama barbaadanii akkanumallee viidiyoo nama barbaadanii bifa miidhagaa ta'een Telegram keessan qofatti fayyadamtanii dhaggeeffachuu ni dandeessan, namaaf erguu ni dandeessan, buufachuu ni dandeessanii itti fayyadamaa. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Hanga ammaatti waan hordoftaniif baay'ee tokko galatoomaadha. Warroonni YouTube channel kanaa haaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification ol irra gochuu hin irraanfatinaadha. Video kana like share godhaa hiriyoota keessaniif. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebinaa. Horaa bulaa.